daawwattoota koo akkam jirtan odeeffannoowwan gaggabaaboo muraasa ammaaf qabadhee dhiyaadheen isinitti himaa haga xumuraatti akkan waliin turtan isin affeeraa. Xiyyeeffannoon koo ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Haamar Finfinnee akka jiran mariin yaa'iin duraa foorumii xaanaa kurnaffaan Baahirdaaritti jalqabamuusaa akkasumas immoo manni marii bulchiinsa magaalaa Finfinnee muudamawwan adda addaa kennuu fi dhimmoota kanneen biroos dabaleen isinitti himaa haga xumuraatti akka waliin turtaniif kabajaan isin affeera. Itti aanaan muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnon gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa Ameerikaa Maayik Haamar wajjiniin dhimmoota adda addaa irratti mari'ataniiru. Egaa marii isaaniitiin mootummaan Itoophiyaa walitti bu'iinsi kaaba biyyattiitti uumamee jiru karaa nagaatiin akka fala argatuuf kutannoo akka qabu obbo Dammaqaan ergamaa addaa kanatti himaniiru. Maayik Haamar gama isaaniitiin Ameerikaan biyyi isaanii deeggarsa marii nageenyaa hooggansa gamtaa Afrikaatiin gaggeeffamuuf taasiftuu cimsitee akka itti fuftu wayituma kana mirkaneessaniiru. Egaa ministeera dhimma alaarraa odeeffannoon argame akka mul'isetti hariiroo biyyaalee lameenii waggoota dheeraadhaaf ture jechuun kan Ameerikaa fi Itoophiyaa waggoota dheeraadhaaf quunnamtii ture daran cimsuudhaan itti fufuudhaafis marii taasisan kanarratti walii galaniiru. Egaa ergamaan addaa Ameerikaa kun gara Finfinneetti deddeebi'uu baay'isaniiru. Yeroo baay'eedha kan dhufanii garuu immoo qabatamaan bu'aan isaan argamsiisanii fi kana jedhamu haga ammaatti hin mul'anne. Wayyaaniin yeroo miidhamtuu ergamtoota isaanii gara Finfinneetti erguu egaa inni kun hin beekamaa dhiibbaa taasisuudhaa fi haa ta'uuti immoo haala qabatamaa amma jiruun Ameerikaan waan qabbanooftee fakkaatti. Kunis egaa sababa malee miti wayyaaniin mo'amaa waan jirtuuf kana isaan quba ni qabu. Kanaaf walitti dhufeenya mootummaa Itoophiyaa wajjin qaban cimsuudhaan itti fufuu barbaadu. Maaliif isaan faayidaa isaaniiti kan kabachiisanii faayidaan isaanii akka tuqamuuf gonkumaa hin hayyamanii. Kanaaf haala mijeessaa akka jiranidha. Egaa daawwannaa ergamaa addaa kanarraas wanti hubatamu. Mariin yaa'iin duraa foorumii xaanaa kurnaffaan guyyaa har'aa akka gaggeeffamu eegalee himameera. Yaa'ichi dhimmoota nageenyaa irratti kan xiyyeeffatu akka ta'e himameera. Mariin yaa'iin duraa kun seenaa qabsoo fi hooggansaa qabsaa fi pirezidaantii Zaambiyaa kanaan duraa kan Keenet Kaawundaa irratti akka xiyyeeffatee mari'atameen kan eerame. Yaa'ii foorumii xaanaa kurnaffaa bara kanarratti keessummoonni biyya keessaa fi biyya alaa lakkoofsaan 300 ol ta'an akka argamanidha kan himame. Yaa'ichi guyyaa boruu guutummaatti magaalaa Baahirdaaritti ni eegalama jedhameeti kan eegamu. Egaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal Kaffaala dhaamsa kaleessa dabarsaniin keessummoonni baga nagaadhaan gara magaalaa Baahirdaaritti dhuftan jechuudhaan dubbataniiru. Walga'iin xaanaa kurnaffaan egaa dhimmoota adda addaa irratti mari'achuudhaan murtee ni dabarsa jedhameeti kan eegamu. Egaa walga'iin xaanaa kun waggaa waggaadhaan Baahirdaaritti kan adeemsifamu ta'uunsaa ni beekama. Itti aanaan pirezidaantii paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraa Itoophiyaatti ambaasaaddara Chaayinaa Zihuwaan waliin dhimmoota garaagaraa irratti mari'ataniiru. Marii isaaniitiin fayyadamtummaa waloo guddisuudhaaf hariiroo dippiloomaasii biyyaalee lameenii cimsuu irratti akkasumas filannoowwan investimentii babal'isuu irratti kan xiyyeeffatanii Itoophiyaan rakkoolee garaagaraa keessa darbaa kan jirtu taatus dameewwan adda addaatiin milkaa'inoota galmeessisaa akka jirtus ambaasaaddarichatti himaniiru. Michummaan Itiyoo Chaayinaa waggoottan dheeraa lakkoofsisee daran akka cimee itti fufuufis paartiin badhaadhinaa ciminaan kan hojjetu ta'uusaa obbo Adam Faaraa wayituma kana mirkaneessaniiru. Hariiroo mootummoota biyyaalee lameenii cinaatti sadarkaa paartiitiin hariiroon paartii badhaadhinaa fi
paartii Kooministii Chaayinaa akka cimuuf paartiin badhaadhinaa fedhii olaanaa akka qabu wayituma kana obbo Adam Faaraa dubbataniiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Chaayinaa Zihaawoo Zihiiwaan gama isaaniitiin Itoophiyaan deeggartuu tarsiimoo Chaayinaa cimtuu akka taate himuudhaan hariiroon kun gara sadarkaa olaanaatti akka ol guddatuuf mootummaan Chaayinaa ciminaan kan hojjetu ta'uusaa mirkaneessaniiru. Milkaa'inoota hooggansa paartii badhaadhinaatiin argaman hundaaf beekamtii kan kennan ta'uu isaaniis himaniiru. Kurmaana darbee dhimmoota nageenyaa, tokkummaa fi obbolummaa cimsuu irratti hojiin bu'a qabeessi hojjetamuu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee himaniiru. Manni marii magaalaa Finfinnee yaa'ii idilee gaggeesse irratti gabaasni raawwii hojii kurmaana tokkoffaa dhiyaateera. Bara 2015 hojii fooyya'aa hojjechuudhaaf qophiin duraa gahaan taasifamuu himuudhaan dhimmoota nageenyaa, tokkummaa fi obbolummaa cimsuu irratti hojiin bu'a qabeessi hojjetamuu Aadde Adaanech himaniiru. Diinni ayyaanota garaagaraa irratti miidhaa dhaqqabsiisuudhaaf qophii taasisus qindoomina uummataa, qaamolee nageenyaa fi gurmaa'insawwan garaagaraatiin karoorri diinaa akka fashalaa'es yaadachiisan. Dhimmoota daangaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee wal qabatan irratti hojiin bu'a qabeessi akka hojjetamillee himaniiru. Kuni kana nuti jiru manni marii magaalaa Finfinnee muudamoota kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeetiin dhiyaatee raggaateera. Haaluma kanaan Dr. Qana'aa Yaadataa hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi misooma lafaa magaalaa Finfinnee ta'uun muudamaniiru. Obbo Mitikkuu Asmaaraa hoogganaa biiroo geejibaa, Aadde Liidiyaa Girmaa hooggantuu biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa, Aadde Habiibaa Siraaj hooggantuu biiroo leenjii teeknikaa ogummaa fi teeknooloojii, Dr. Jamaaluu Jambaruu koomishinar koomishinii qindeessaa hirmaannaa uummataa fi tola ooltummaa, obbo Jamaal Radii koomishinar koomishinii naamusaa fi farra malaammaltummaa magaalaa Finfinnee ta'uudhaan muudamaniiru. Gama birootiin manni marichaa mirga himatamuu dhabuu itti gaafatamtuu waajjira bulchiinsa lafaa kutaa magaalaa Lammii Kuraa kan turan Aadde Habiibaa Umar kaaseera. Dhimma qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa wajjin wal qabatee odeeffannoo jiruun barattoonni saayinsii uumamaa qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2014 marsaa lammaffaa boru yuunivarsiitiitti ramadaman seenuu akka eegalan himameera. Qormaanni marsaa lammaffaa damee saayinsii uumamaa onkololeessa 8 bara 2015 irraa eegalee akka kennamu beekameera. Tibbana barattoonni saayinsii hawaasaa 586 fi 541 akka qormaataman ni beekama. Kana wajjin wal qabatee qormaatamtoonni qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa naannoo Amaaraa yuunivarsiitii Dabaarqetti ramadaman paarkii biyyaalessaa tulluuwwan kaabaa daawwataniiru. Egaa barattoonni paarkicha daawwatan mirri gammachuu fi adda ta'e akka itti dhagahame yaada kennaniin mirkaneessaniiru. Yuunivarsiitii Dabaarqeefis galata isaanii dhiyeessaniiru. Egaa muuxannoon kun kanneen birootiifis ta'uu kan danda'udha. Barattoonni iddoowwan adda addaa irraa walitti baba'uudhaan carraa kanaan iddoowwan seena qabeessa ta'an akka daawwatan akka beekan taasisuun ni barbaachisa. Muuxannoon yuunivarsiitii Dabaarqa kun iddoowwan birootiifis oduu tajaajilee baay'ee fudhatama kan qabudha. Yuunivarsiitiin Dabaarqa kan gochuu isaatiin akkuma barattoonni qormaataman jedhan galata guddaa argachuu kan qabudha. Xumura irratti dhimma daandii xiyyaara Itoophiyaan isinitti himaa. Egaa daandiin xiyyaara Itoophiyaa daandiiwwan xiyyaaraa 10 waggoota walitti aanan lamaaf itti fufuu akka danda'e gabaasichaan eerameera. Sadarkaasaa kanas egaa bara 2022 keessas akkuma barame sadarkaasaa eegsisuudhaan itti fufuu akka danda'e gabaafameera. Gabaasii Business Insider Afrikaa akka mul'isetti daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa daandiiwwan Afrikaa 10 keessaa tokkoffaa ta'uun sadarkaasaa itti fufsiisuu danda'eera. Gabaasichi akka mul'isetti daandiin xiyyaara Itoophiyaa mijaawaa, filatamaa fi tajaajila balali'aa amansiisaa kennuudhaan kan beekamudha. Daawwattoota koo
waan nu hordoftaniif baay'een isin galatoomfadha. Odeeffannoowwan guyyuutti haala kanaan gaggabaabsee isinitti immoo akka isin dhaqqabaniif chaanaalii kana laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Waan hordoftaniif baay'een isin galatoomfadha. Nagaatti.